qabsoon Oromoo keessatti malee alatti dhageettii guddaa dhabee addunyaan quuqqaa fi qama Oromoo dhaga'uu dadhabee mootummaa wayyaanee qabsoo Oromoo ukkaamsee irra taa'ee xamboorri qabsoo Oromootiin qabsiifamee dhaamuudhaaf libiisee Oromoon nama bakka isaa bu'ee BBC fi Al Jazeera CNN fi VOA irratti ani Oromoo qulqulluudha jedhu dhabamee miidiyaan makkoo fi rakkoo Oromoo gabaasuu dhabamee waan Oromiyaa keessa jiru ga'uudhaaf gurri namaa waa kajeelee yoo siyaasaa Jawaar Mohammad fuuldura namaa dhufaam ni nama tokko qofa osoo hin taane baay'eedhaan januudhaa kumaa kuntumaam qabsoo Oromoo finiinsee garbummaa wayyaanee qaaccessee jaanjessee harka alagaa dhiiraa ture ni gabaabsee Jawaar Mohammad lolaa fi golloo icciitii diiguudhaan akka CIA Ameerikaatti Oromoo tajaajileeraam qe'ee icciitii Oromoo hawaa hundaa beekuun hawaan beeku karaa hedduudhaan madaaluu fi ilaalutu isaam namni akkanaa jaarraa kana keessa dhalachuun Oromoodhaaf xamboora ifaa san dhaabneedhaam nama jechuun ammoo gaafa namni dhabame kan bakka namaa bu'uudhaam dha jechuun ammoo kan diduudhaam kan garaa isaa lafaan ga'u osoo hin taane kan lafa garaa isaatii ga'uudhaam sun immoo eenyu yoo jedhame Jawaar Mohammadiin jirsa dhagaa rakkoo isa qottoon hin burree yoo yaada isaatiin malee isa roorroon hin bulletu isaam Baabir Cararragaa lolee lolchiisa akka roollee fiichee ilma Oromoo waraana ajajee mo'achuu malee mo'atamee hin beekne isaayuu waraana illeen ji'iniin nama lolee mo'atum inni taankii fi jettiidhaan dhufu achuma taa'ee tooftaa fi sammuudhaan isaan caalee sirna wayyaanee ni injifatee ni injifachiisee isaayyuu sirna waggaa 27 oliif of ijaaree gafunyaanitti warra hidhateedhaam namoonni akkanaa kun baay'ee miti Oromoo qofa osoo hin taane addunyaa irrattu kanaaf nama akkanaa qabaachuun carroomuudhaam seenaan nama akkanaa immoo silaa osoo nama biraatiin barreeffamee tola ture abbaadhaaf gurri ummaatiin kitaabni kun seenaa isaa haa ta'u imala qabsoo Oromoo inni ammatti ibsuu baatus kitaabicha of ibsuun isaa waan ta'e nolleedhaam kitaabni qabsaa'aa fi xiinxalaa siyaasaa gaanfa Afrikaa Jawaar Mohammadiin barreeffamee ture xumuramuu isaatu himamee kitaabni of eeggannoo guddaadhaan qorannoowwan garaagaraatiin dabaalamee yeroo dheeraadhaaf barreeffame kun torbaan kanatti Oromoon jiru hundatti gurguramuun eegalaam gara Oromiyaattis dhufee gurguramuudhaaf jiraam kanaan dura afgaaffii taasiseen kitaaba barreessaa akka ture kan dubbate hayyuun siyaasaa fi qabsaa'aan mirga namaa Jawaar Mohammad yeroo gabaabaatti xumuruun dubbistootaaf akka qoodu himee ture waggoota hedduuf kitaaba kana barreessaa kan ture Jawaar waggoota lamaan darbaniif ammoo Keniyaatti iddoo jijjiirrachuudhaan xiyyeeffannoo guddaa kennee fi barreessaa tureeraam akka AGM gabaasetti xiinxalaa fi hayyuun siyaasaa Jawaar Mohammad duree kitaaba isaa kanaaf maqaa hin gaabbu jedhu moggaaseeraafi Jawaar ammatti kitaaba isaaf maqaa hin gaabbu jedhu maaliif akka moggaasee baatullee mala qabsoo Oromoo qabsoo diddaa sirna gabrummaa fi qabsoo qeerroo fi qarree waliigalatti qabsoo lubbuuwwan qaqqaalii Oromoo nyaatee fi niinsa qabsoo Oromoo biyya keessaa fi warraaqsa qabsoo Oromoo biyya ambaatti xiyyeeffachuun isaa hin oolu jedhameera. Jawaar Mohammad ijaarsa gurmuu Oromoo fi cila diddaa garbummaa Oromoo gaggeessuu keessatti ofii isaatiif bahee dabalatee hojii qabsoo miidiyaa Oromoos dabaluun isaa hin oolu jedhamaa jira. Utuu qabiyyee kitaaba